ani mataan kiyyatti Oromoon ni gahaan amma booda wallalu waraanaan otoo hin ta'in haasaa qofaan furachuu dandeenya. Oromoon bakka agarteetti Keenya bakka lakkoofsaan guddaa achi Ameerikaa bakka hin jiru bakka lakkoofsaan guddaa akka Minnesota aangoo qabaachuu hin dandeenye. Maa wal dhabnee jenne Oromoon nama hin dhabne namni isa hin miine of hubachuu arbi beektaa arba daa'imman yoo lafatti hiitee jette gaafa guddate haadan kutu sammuun isaa hidhamee jira jechuudha. So sagantaa kana qopheessinu warri lafaa warri almaa jechuudha warri qopheessanii jedhanii ka akka kaana ka akka halaakee warroota biyya kanatti paarlamaa adda addaa keessa jiran aangoo adda addaa keessa jiran harka keessaa qaban kitaabtichis irreechis kan Oromoo fi warra Oromoo jaallatu Oromoo qofaa miti Oromoo ta'uun qabu Oromoo ni guddifatanii beekta abbaan fi irreeffachuu ni ta'a kan waaqa galateeffannee jennu kan aadaa keenyaan itti bareednee jennu si galee kodho kadheetiin akka ati nam beekne otoo hin ta'in ani Oromoodha fagoo na laaltu achi laalte eekuun warra keenya Oromoodha jette warruma mootummaa kanatti illee damne wanni saalfachiisu hin jiru poolitikaa keessa hin jiru abbaan fi mootummaanis dhufuu danda'a affeerraa qaba si galee namni martuu dhufuu danda'a so ifa ta'ee fi dhiibbaan numa jira garuu dhiibbaa irra ooleetiin ijoolleen biyya kanaa Oromummaa jala baranii jedhan Ormi Oromummaa isaa bareetiin achi gaamboo irraa ilaali Indiyaan Ooshin irraa dhufee jedhe kasiif galu bar as keessa kan jiru musliimatu jira kiristaanatu jira hundi waaqeffataa miti akka kiyyaa garuu Oromummaan hin galeefi jedhe so kaayyoon barbaadnellee warri kana qindeessillee ka barbaadellee dhugaa isaate har'a lafa buufnee yoo yaadatte taate yoo kan beekne irreechi har'a miileenaan Itoophiyaa keessatti irreeffataman nama 10 ture dhokataa ganda keessa dukkana keessa har'a kunoo martinuu bira dhaabbachuu barbaada Oromoo miti faranjiin ni dhufte so hawwii keenyattillee Oromoo miti warri keenyas dhufee irreeffatee jedha because Oromoon Afrikaa ummata Afrikaa guddicha ummata dhokatee ganda keessa deemutti ummata baargamaa dhufee miti